Namicha du'a daldalaa tureetu du'e. Dogoggora sirrate. Obbo Alfred Nobel yeroo jalqabaaf meeshaa waraanaa damaamitii jedhamu kalaqee gabaaf dhiyeesse. Meeshaan waraanaa inni kalaqe dhumaatii namoota hedduutiif sababa ta'ee jira. Gocha kanattis guutummaan addunyaa gaddee jira. Hiriyaa isaatti dhiyaatan hedduu akka inni meeshaa balaafamaa kana gabaa addunyaatti hin dhiyeessine yoo gorsanillee galii irraa argatu yaadee gurra isaaniif kennuurraa of dhoorge. Gorsa namoonni isaaf kennan fudhachuu kan dide Alfred Nobel kalaqasaa kana irraa bu'aa argateen abbootii qabeenyaa gurguddoo keessaa tokko ta'uu danda'e. Bara dullumasaa keessa guyyoota keessaa gaaf tokko balbala dura taa'ee gaazexaa guyyaa sana maxxanfame dubbisuu eegale. Otoo dubbisaa jiruu fuula namoonni du'an irratti maxxanfaman irratti wanta suukanneessaa ija isaatiin amanuu dadhabee dadhabsiise tokko arge. Alfred Nobel daldalaan du'aa sun ni du'e. Barreeffama jedhu dubbise. Surri isaas namoota du'an keessaa tokko ta'uun maxxanfamee ture. Waan arge kanaan baay'ee kan rifate Nobel sodaa guddaa keessa ta'ee yaaddoo eegale. Edaa addunyaan kun yoon du'e akkanatti na yaadatti. Edaa daldalaa du'aa jedhama jedhee yaade. Achumaan gaaffii baay'ee barbaachisaa ta'e tokko of gaafate. Seenaa koo kana jijjiiruuf wanti ani gochuu danda'u maali? Kun gaaffii seenaa jireenya isaa jijjiiruuf bu'uura isaaf ta'e ture. Dhumarratti dhaabbata namoota addunyaa kanaa waan irraa hojii gurguddaa hojjetan dhaloonni badhaas tokko hundeessuuf booda murteesse. Meeshaa ittiin waraana oomishe sana murtoo badaa akkuma murteesse amma immoo namoota addunyaa kanarratti dhiibbaa gaarii uuman badhaasuuf murtoo baay'ee gaarii murteesse. Dhaabbata badhaasa Noobeelis hundeesse. Dhaabbanni kun hanga har'aattuu namoota gama adda addaatiin hojii gurguddaa hojjetan guutummaa addunyaarraa barbaadee badhaasa. Seenaan Alfred Nobels amma kan yaadatamu meeshaa waraanaa waliin osoo hin taane badhaasa beekamaa Noobeelii kanaani. Dulluma ofii keessa tarkaanfii seera ofii jijjiiru murteessuun akkana. Seenaa armaan olii kanarraa akkuma arginu Alfred Nobel meeshaa dhumiinsa namoota hedduuf sababa ta'e addunyaa kanaaf gumaacheera. Badiisa lubbuu namoota hedduutiifis sababa ta'eera. Maallaqa argachuuf jecha gaaga'ama guddaa addunyaa kanatti fideera. Dhumarratti garuu gochaa seenaa isaa isa jalqabaa sana addunyaa irraanfachiisuu danda'u hojjeteera. Mee gara keessanii dhufna. Gaafa duute maaliin yaadatamuu barbaada? Du'a kee booda dhaloonni maaliin akka maqaa si dha'u feeta? Sirna awwaalchaa kee irratti seenaan kee maal jedhamee akka dubbifamu barbaada? Gaaffileen kun baay'ee murteessaadha. Mee yeroo fudhadhu deebii isaanii koomentii irratti barreessi. Seenicha yoo jaalattan subscribe gochuudhaan nu jabeessaa.